Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni akkam jirtan dhageeffattoonni YouTube channelii Soof Maraab. Barnoota keenya har'a keessatti immoo YouTuberoonni hundi keessanuu of eeggannoo godhuu qabdan tokko isiniif qabadhee jira. Kana jechuun seera copyright match wanta jedhamutu jira YouTube irratti jechuudha. Dhageeffattoota kan koo baay'een keessan ni beektanii jedhee yaada. Waa'ee kana irratti har'a barnoota qabadhee isiniif dhufee jira. Copyright match jechuun maalidha? Faayidaan isaa maalidha? Akkanumallee miidhaan isaa maalidha waan jedhu bal'inaan ni ilaalla. Baay'een keessan ni beektan jedhee yaada. Copyright match wanti jedhamu ni jira jechuudha. Keessattuu warroonni YouTube channelin keessa monetization ta'e wanta kana beekuun murteessaadha. Warroonni monetization hin ta'inis fuulduraaf YouTube keessan irraa qarshii hojjechuudhaaf deemtan waan ta'eef viidiyoo kana daawwattanii baruu ni dandeessan jechaadha. Egaa gara barnoota keenyaatti osoo hin cehin warroonni YouTube channelii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha isin jedha. Akkanumallee viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaadha. Egaa gara Google Chrome ni seentanii ergasii immoo YouTube channelii keessanii seentanii akkamitti seenuu akka dandeessan kanaan dura isinitti agarsiisee jira. Wanti isin rakkisu tokkollee jira jedhee yaadu. Ergasii tuqaa sadii kana tuquudhaan yeroo hundayyuu akkuma isiniin jedhu dhageeffattoota kan koo desktop saayitiin kun ifuu ni mirkaneeffattanii. Ergasii immoo aayikanii YouTube keessanii kana kilik gochuudhaan ergasii immoo dhageeffattoota kan koo YouTube Studio kan jedhu keessanii seentanii. Ergasii fuula YouTube Studio itti isin fudhata jechuudha. Dhageeffattoota kan koo settingiiwwan asirratti argaman kana keessaa jechuudha. Dhageeffattoota kan koo asirra dhuftanii mallattoon C ofirraa qabdu kana argaa jirtan jedhee yaada. Copyright ishee jettu kana ishee amma isinitti agarsiisaa jiru kana copyright ishee jettu kana kilik gootanii egaa haala kanaan isiniif bara rotate godhee isinitti agarsiisu. Okay, haala kanaan isin dhufa jechuudha. Dhageeffattoota kan koo bakki kun copyright bakka itti ilaaltanidha jechuudha. Akkuma asirratti argattan copyrightidha wanti kun. Kanaafi copyright asirratti ni ilaaltan jechuudha. Wantoota asirratti argaman copyright matches kan jedhu kana jechuudha. Wanti anarra qabadhee isin dhufe asirratti jalqaba yeroo seentan dhageeffattoota kan koo view guidelines kan jedhu kana kilik gochuudhaan ergasii immoo dhageeffattoota kan koo seerri isaanii kana dubbisuu ni dandeessanii. Egaa copyright match toolii kana waliigaltee ni uumtan jechuudha. Agree in the continue kan jedhu kana kilik gootanii waliigaltee ni uumtan jechuudha. Haala kanaan ergasii asirratti next kan jedhutti isin dhufa gara yeroo jalqabaatiif ergasii daneettanii jechuudha. Dhageeffattoota kan koo akkuma asirratti argartan wantoonni baay'een asirratti argama jechuudha. Dhageeffattoota kan koo fakkeenyaaf copyright matches kan jedhu kun matches jalatti jechuudha. Dhageeffattoota kan koo akkuma asirratti argartan namoonni YouTube kan koo irraa jechuudha. Dhageeffattoota kan koo viidiyoo kan koo fudhatee itti fayyadamaa jiran haala kanaan asirra naafida jechuudha. Viidiyoo kan koo wajjin haala kanaan asirratti naafida. Egaa viidiyoo keessan namoonni itti fayyadaman fakkeenyaaf Ameel Miidiyaa isa kan koodhaa asirraa viidiyoo tokko itti fayyadamee jira. Akkuma asirratti argartan haala kanaan naafida jechuudha. Nama kanarratti yookaan chaanala kanarratti copyright erguu ni danda'a jechuudha. Copyright erguu yoo barbaade immoo asirratti saanduqa kana qofa raayitiitti godha. Baay'ee ta'e hundarratti raayitiitti gochuu danda'a. Garuu an tokko isinitti agarsiisuudhaaf asirratti archive kan jedhu jira. Asirratti request removal kan jedhu jira. Asirratti contact channel kan jedhu jira. Sadeenuu wantoota adda addaati. Archive jechuun egaa copyright namoota itti erguun barbaanne archive jettanii YouTubein wanta barbaade akka godhu. Yoo barbaade copyright itti erguu yookaan haadhiisu jettanii YouTubeidhaaf ni dhiiftanii jechuudha. Kana jechuun heeyyamuu jechuudha. Viidiyoo keessan san akka itti fayyadamu heeyyamuudhaaf. Inni lamaffaadha request removal kan jedhu kun immoo dhageeffattoota kan koo nama san irratti copyright strike itti erguudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf channel kan koo Ameel Miidiyaa irratti kan feedha inni kun jechuudha. Dhageeffattoota kan koo so copyright irratti erguu barbaade request removal kan jedhu kanarratti dhufee copyright itti erguu ni danda'a jechuudha. Yeroo bira viidiyoon kunneen dheerata waan ta'eef request removal yookaan akkamitti copyright namarratti nama viidiyoo keessanitti fayyadame itti erguu akka dandeessan yeroo bira qabadhee isin dhufa. Step 4 qaba jechuudha. Asirratti yoo tuqxan step 4 qaba. Step 4 tokko tokkoon yeroo bira viidiyoo bira keessatti qabadhee isin dhufa jechuudha. Inni biraa immoo dhageeffattoota kan koo contact channel kan jedhudha. Contact channel kanaan fakkeenyaaf raayitiitti godhee Ameel Miidiyaadha jechuudha. Nama kanaan wal qunnamtii uumee nama kanaan viidiyoo kana kaasii osoo copyright strike sittin ergin kaasii of eeggannoo kennuudhaaf sin qarqaaraa jechuudha. So itti erguun barbaadu waan ta'eef so already archive qofa godhee bira darbaa jechuudha. Archive keessa yoo seentan isa amma duratti archive godhee kana as keessatti argatanii copyright itti erguun barbaadu waan so YouTubein akka barbaade akka godhu godhee jira jechuudha. Asirratti immoo dhageeffattoota kan koo akkuma duratti isiniin jedhe removal request kan jedhu kan dhageeffattoota kan koo nama copyright itti erguu barbaadanidha. So as keessatti namni copyright itti erguudhaaf deeme hin jiru waan ta'eef as keessa seenaa osoo kan jiraatu ta'e so message kan jedhu asirratti akkuma argartan asirratti chaanala biraa irratti jechuudha. Viidiyoo biraa irratti dhageeffattoota kan koo akkuma creator nama biraatitti email godhuudhaaf kan isin tajaajiludha jechuudha. Dhageeffattoota kan koo asirratti email gochuu ni dandeessan yookaan message erguu ni dandeessanii jechuudha. Dhageeffattoota kan koo akkuma duratti isiniif ibsuudhaaf yaaletti asirra seenaa jechuudha. Kana jechuun akkuma duratti isinitti ibse asirra dhuftanii asirratti itti gootanii ergasii immoo contact channel kan jedhu kana kilik yoo gootan salphumatti asirratti akkuma argartan dhageeffattoota kan koo subjectii asirratti yoo fudhata asirratti immoo emailii wanta barreessuuf barbaadan nama kanaaf inni barreessitanii ergasii immoo send ni gootanii fi nama kana wajjin haala kanaan message haala kanaan erguufi jechuudha. Namni sun salphumatti viidiyoo kana akka kaastu barbaada yoo jettaniin akka kaasuu barbaadanii yookaan immoo heeyyamuufillee yoo barbaadan haala kana wajjin haasoftanii heeyyamuufii ni dandeessanii. Egaa wanti kun baay'ee tokko isin qarqaara. Copyright matching kun kan isin qarqaaruuf isinis viidiyoo namaa yeroo buuftanii itti fayyadamtan salphumatti asirra isiniif ta'a jechuudha. Viidiyoon sun kan eenyu akka ta'e fuulduratti isiniif barreessaa jechuudha. Akkuma asirratti
gubbaatti argarta. Egaa inni kun kan narraa fudhateedha. Garuu keessan isinis nama irraa fudhatanii viidiyoo tokko yoo upload gootanii YouTube channel keessan irratti copyright osoo isinitti hin argamin as dhuftanii copyright machiin ilaaltan jechuudha. Namni akkamii asir viidiyoo san akka itti fayyadame viidiyoo isin itti fayyadamtan keessan kan hin ta'in kana namoota akkamii channel akkamii akka itti fayyadame asirratti argitanii ergasii immoo dhaggeeffattoota kakko namoonni baay'een itti fayyadamu erga beektanii booda viidiyoo san battalumatti YouTube channel keessan irraa balleessitanii jechuudha. Sababni isaa yeroo biraa egaa copyright strike isinitti erguun isaanii hin hafu waan ta'eef viidiyoo san namoonni baay'een buusanii itti fayyadamu erga beektanii booda bilbila keessan irraa osoo isinitti dhaga'amee jechuudha copyright strike balleessuudhaan isin tajaajila. Egaa warroonni YouTube keessan monetization ta'e itti fayyadamaa isin jechuu barbaada. Baay'ee tokko salphaadha yoo itti fayyadamtan garuu faayidaa guddaa qaba. Keessattuu namoonni YouTube keessan irratti viidiyoo namoota adda addaa fudhatanii itti fayyadamtan namoonni akkamii akka viidiyoo sana itti fayyadame asirratti argitanii ergasii heeyyamallee gaafachuu dandeessan jechuudha. Namoota sanniin wajjin bifa amma duratti isinitti agarsiisanii asirra kilik gootanii ergasii immoo chaanala nama sanjii wajjin kontaaktii gochuudhaan heeyyama gaafachuu ni dandeessanii jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha haala kanaan itti fayyadamaadha. Asirratti immoo copyright namarratti erguu barbaadanidha. Asirra meeseejii wajjin akkuma duratti isinitti agarsiise archiivii yoo gootan immoo heeyyama kennuufii keessan heeyyama kennitaniif jechuudha. Asirratti nama viidiyoo keessan fudhatan heeyyama kennuufii jechuudha. Wanta biraatii miti. So haala kanaan settingiin haarofni YouTube'n fide kana itti fayyadamuu ni dandeessu isin jechuu barbaadeeti. Egaa yeroo biraa viidiyoo biraatii walitti deebina. Warroonni hangammaatti YouTube channel kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun nakatanaadha. Kanumallee mallattoo notification ol irra godhaadha. Yeroo viidiyoo haarawaa galakkisu akka isin qabuuf maatiiwwan channel like share gochuun nakatanaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatii walitti deebina. Horaa bulaa.